Ashama harka funee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiti sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatudha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti gaa sagantaan keenya kan isinirraa isiniif jedhu gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan kan garagaraa of keessatti hammachuudhaan egaa torbaanitti kan isiniif dhiyaatu jechuudha guyyaa har'aan tanaatis akkuma kanaan dura baratametti gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan qabannee isin biraan gahuudhaaf jenna garuu sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaa wanti adda godhu yoo jiraate kan hojjechaa jirru magaalaa Dirreedawaa keessatti miti godina Harargee bahaa magaalaa Dadareetti imaluudhaan magaalaan Dadargaa akkuma beekamutti hayyoota qabsaa'oota artistoota garagaraa addunyaadhaaf gumaachuudhaan beekamti nutis guyyaa har'aan tanaa achitti imaluudhaan jiraattota magaalaa Dadarii waliin gaafiiwwan muraasa dhiyeessinee fi deebii isaaniitii fi gaafiiwwan keenya wal qabsiisuudhaan kan ittiin isin biraan geenyu ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kaasuudhaaf yaalletti magaalaan Dadargaa hayyoota garagaraa qabsaa'oota artistoota beekamoo addunyaadhaaf gumaachiteeti jirti jechuudha akka fakkeenyaatti kan kaafnu yoo ta'e seenaa muuziqaa Oromoo keessatti seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo keessatti magaalaan Dadar gootota addunyaaf dhiyeessuudhaan dorgomaa hin qabdu jechuudha gootonni miidiyaa sadarkaa miidiyaatiin jechuudha miidiyaa afaan Oromoo keessatti gahee isaanii baachaadhaa turan gaazexeessitoonni yookaan galaalchitoonni jalqabaa kanneen akka Abubakar Musaa akkasuma Abdii Mamman Yusuf yookaan Abdii Qopheen faanis kan dhalatan lafuma kana irratti jechuudha gama biraatiin ammoo artistoonni babbeekamoon akka Qamar Yusuf gama biraatiin artist Umar Alifaas dabalatee hedduun isaanii dhaloonni isaanii naannoo kana jechuudha nutis lafa isaanii lafa gootota lafa qabsaa'ota lafa artistootaatti imaluudhaan jiraattota isaaniitti magaalaa Dargoliin turtii gabaabaa taasisuudhaaf jenna jechuudha hanga xumuraatti hordofaa nu faana turaa isiniin jenna turtiin keessan sagantaa keenya kan isinirraa isiniif faana taatu. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma reefu ibsuudhaaf yaalletti guyyaa har'aan tanaa magaalaa Dadareetti argamna magaalaa Dadar keessattis gaafiiwwan muraasa qabannee jiraattota magaalaa Dadar gaafachuudhaaf jenna jechuudha gaafiin nuti guyyaa har'aan tanaa jalqaba irratti qabannee jiraattota magaalaa Dadar gaafachuudhaaf jennu Dadar jechuun maal jechuudha jechuudhaan gaafanne isaanis deebii isaanii bifatti fakkaateen nuuf kennanii ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Sintaayyoo gaafilee bashannana si gaafanna har'aan tana magaalaa Dadar keessatti argamna mee Dadar jechuun maal jechuudha yookaan hiiki Dadar jedhu maqaa Dadar jedhu yookaan hiiki isaa maal? Dada jechuudha. Dada araarama jechuudha. Dada. Dadar jechuun dada jechuudha. Dadar jechuun hiikaan isaa dada jechuudha nagaya jechuu baqa. Takkasiiti. Dadar jechuun nagaya jechuun biyya dadaan guddattee biyya nagaya jechuudha. Dadar jechuun biyyuma jechuudha. Jechuun hiiki isaa maal? Naangalee garuu hin beekne kasaa. Sayyid Umar mee Dadar jechuun maal jechuudha? Dadar jechuun biyya ulee hedduus ni dandeessi biyya nagayaati biyya waan hunda yoo fudhatte illee waa badhachuu dandeessu akka Dadar jechuudha. Har'a Dadar keessatti argamna mee Dadar jechuun maal jechuudha? Dadar jechuun maquma asitti irraa gisee kaanee ilaallu Dadar iddoo bakka dadi itti bu'u iddoo namni itti ol jaalatu bakka jaalalaa jaalalli itti fudhadha akka kiyyateen akka yaada kootti. Dadar jechuun lafa dadaati jechuudha namoonni nuti gaafii gaafanne deebisaa isaanii nuuf deebisaniiti jiran dada jechuun akkuma beeknu tola jechuudha kanarraa ka'uudhaan Dadar maqaan jedhu moggaafameef jechuudhaan deebii nu kananiiti jiran egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiin keenya inni biraatii fi kan lammaffaa irratti gaafanne lafti Dadar hayyoota garagaraa qabsaa'ota artistoota garagaraa addunyaaf gumaachitee jirti nutis lafti kun qabsaa'ota hayyoota gootota addunyaaf gumaachite kana keessaa dhaloonni kun meeqa isaanii yaadate jechuudhaan mee namoota sadii yookaan sadii ol maqaa isaanii gahee hojii isaanii yookaan wantoota isaan ittiin beekaman waliin nuuf yaamaa jechuudhaan gaafanne ammallee nu hordofaa. Abdii Qophee faadhaa qofaan beekan ana faadha mas.
Atfaadha. hayyoota isii addunyaaf gumaachite keessaa sadeen Qamar Yusuf Kadir Martuu Adamaaro Juar Muhammad Baqqalaa Garbaa. Magaalaan Dadar hayyoota hedduudha addunyaadhaaf gumaachite. Hayyoota isaan keessaa sadii maqaa isaanii hojii isaaniitti hojjennu. Allahu akbar. Beekne garuu. Tokko isaanii beektu. Yaalime. Beeku wallaahi hin gaafanne garuu waan akkanaa ta'an warraas hin gaafanne. Tolee Faatuma Yusuf gaafilee muraasa gaafanna. Magaalaan Dadar namoota hayyoota bebbeekamoo hedduudha addunyaadhaaf gumaachite. Isaan keessaa mee sadii maqaa isaanii nuuf yaame. Egaa akkasitti hin beeku garuutu taatee immoo namni hedduu jira muraasni kaniin ani hin beeknes tuulaadhaa jira. Ani kan hin beekullee akkasitti hin beekne amma zamana kanaan keessa gale. Haqa Qamar Yusuf, haqa Haybakar Musa, haqa Abdi Kopheedha. Hedduutu jira waan akka jennee himne hedduu jira jechuudha. Nama hedduu qabna hayyoota hedduu qabna beekota hedduu qabna. Magaalaan Dadar hayyoota beeytoota hedduudha addunyaadhaaf gumaachitee jira. Mee isaan keessaa nama lama sadii maqaa isaanii yaame. Tole hayyoota hedduu Dadar gumaachite keessaa kan inni akka ajaa'ibaatti dinqisiifadhu keessaa tokko Abubakar Musaati. Tokko Abubakar Musaati. Inni biraa immoo amma na jalaa gale malee hedduudha. Inni tokko ijoo kan inni fudhee ilaalu keessaa tokko Abubakar Musa akka hangafaatti fudhee ilaaluu hin danda'a. Na jalaa galee naan jettee si jalaa gale. Ture xiqqoo namoota bubbulee ture beektaa maqaanis ture. Gani. Inni biraa gaafiin nuti gaafanne gaa magaalaa Dadar ilaalchisee artistoonni Dadar jechuudhaan sirban hedduudha. Nuti isaan keessaa jiraattota magaalaa Dadariin sirboota isaanii fi isaan yookaan artistoota san nama lama maqaa nuuf dhawaa jechuudhaan gaafanne. Ammallee nu hordofaa. Acaaluu jirra Qamar Yusufaa. Qamar Yusuf. Qamar Dadar biyyatoo jee sirbee jira. Qamar Yusuf way keenya Dadar gola way waatu keessa iyyaa aji way Kenya Dadar gola way kanuun indakabo way guruma nagalchi way kanu sinsakabo way memboy Khabra Acaaluu Hundeessaa ammas na dhibee garuu inni jechisaati Khabra hanganuma yaadadha. Takka Qamar Yusuf. Fakkeenyaaf Dadar gola kajoso. Inni lammataa amma afaan na dura babbada guyyoon garje biraa yoo yaadadde malee kisi ammatti na dura babbada. Caalaa bultoomii jira. Dadar biyya gootaa galtuu fi yartuu akkam goggootaa geessarde. Maas eenyu gaash. Maqaa isaa hin beeku. Magaalaa Dadar maqaa kaasanii walliftoonni wallisan hedduutu jira. Magaalaa Dadar maqaa kaasanii walliftoonni wallisan hedduutu jira. Isaan keessaa mee lama nu yaadachiisi. Isaan keessaa gaa maqaa isaanii hin beeku malee ni jiran garuu akkasitti shaggee direedhaadha. Dadariin si daawwachiisaa kottu kajuullee ni jira maqaa isaanii garuu hin beeku. Mucaan kun dhaloota asiitilleedha. Akkasiin maqaa isaa qofa hin beeku. Kabiraa kan yaadadhu qabure. Adam Harun obarraa jee sirbee kabirootis dhiyootii ta'uu feene
Qamar Yusufis burqaa dhaabbadhu boroodaa dhaabbadhu burqaa gad daawwadhu yaa bareedduu dadar akkasumatti oomati. Boroodaa dhaabbadhu way burqaa gad daawwadhu way fuula kee daawwiti way naaturaan dhaabbadhu way meemboylee gaayida gaayida. Hacaaluu Hundeessaaleen artistii keenya beekamaan Hacaaluu Hundeessaaleen waa'ee dadar dubbatee jira. Bareedduu dadar irratti kan inni sirbe. Kan biraa ammas Qamar Yusuf artistii dadaritti naannoo kanatti asitti dhalateedha. Innis dadar baay'ee ni faarsaa jechuudha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii taajjabbiidha takkaa'u gaafii dinqisoo gaafanneeti jira jechuudha. Gaafiin keenya kan guyyaa har'aan tanaatiif jennee gaafanne egaa gaafii dinqisoo keessaa inni tokko Abbabaan kan biqilaati yoo jennee abbaan Abbabaa biqilaadhaaf maal ta'a jechuudhaan gaafanne. Isaanis deebii isaanii bifatti fakkaateen nuuf deebisan nu hordofa. Abbumataaf biqilaan abbumataaf abbabaadhaaf. Maaliif biqilaan abbabaadhaaf abbataaf. Akaakuudhaaf takkaa'u abbaa guddaataaf. Akaakuu. Abbaan Abbabaa biqilaa yoo ta'e abbaan Abbabaa biqilaa akaakillee. Abbaan Abbabaa biqilaa maal ta'a abbataaf. Abbaan Abbabaa Abbataaf biqilaan abbata. Abbabaan abbaa biqilaadhaaf abbataaf. Abbabaan kan biqilaati yoo jenne abbaan Abbabaa biqilaaf maal ta'a? Akaakoo ta'aaf ree akkanumatti. Abbabaan biqilaatu abbabaa dhalee jechuudha. Biqilaan san ilmaati. Biqilaan san maal ta'aaf ree? Akaakoo ta'aaf. Gaari. Adeer. Abbabaan kan biqilaati yoo jenne abbaan Abbabaa biqilaadhaaf maal ta'a? Biqiltuudha. Haan yoo wanis abbabaa ta'e haanis biqilaadhaaf abbabaa biqila. What? Akaakota. Akaakota akka jetti kan. Akaakoo maaliif abbaa akaakoo ilma akaakoo isaa kanaatu isaadha abbabaa dhaleemi. Kanaaf akaakoo taaf inni abbabaadhaaf. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tanaagaa magaalaa Dadar lafa qabsaa'ota artistoota hayyootaatti imaluudhaan qopheessinee isin biraan gahaa turree fi akkasumatti illee jiraattota magaalaa Dadar waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre xumurreeti jira. Torbaan sagantaa biraatiin amma wal agaruutti hora torbaa nu haa godhu har'aaf xumurree nageetti.